Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka akkasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala isaa kan ta'e uumaan keenyaa fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo hundumaa afaan qulqulloota ergamoota isaatiin, afaan qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenyaan, afaan uumama isaadhaan qulqulluu kan ta'e abbaasaa, qulqulluu kan ta'e hafuura qulqulluu wajjin yeroo hundumaa kan galateeffamu, nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleetti Dubroo Maariyaam, qulqulloota ergamoota Waaqayyoo, qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniifis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo akkuma yaadattan guyyaa darbee mata duree tokkoon barumsaa barachuudhaaf eegalleerra. Maalummaa qurbaanaa fi of eeggannoo taasisuu qabnu kan jedhuun keessumattuu kiristaanota gara fooniif dhiiga gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoositti dhiyaachaa jirruudhaaf hubannoo gahaasaa ta'uudhaa baatu hubannoo xiqqoo laachuudhaaf eegaluun keenya ni yaadatama. Kutaa darbeen maalummaa qurbaanaa akkasumas qurbaanni kun maalidha? Dabalataanoo faayidaa maal argamsa kan jedhu seensa isaa ilaallee turre. Guyyaa har'aa immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti of eeggannoo yeroo qurbaanaa taasifamuu qabu kan jedhudha kan ilaallu. Waaqayyo Abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamee nu barsiisuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan of eeggannoo yeroo qurbaanaa taasifamuu qabu kan jedhu yeroo ilaallu mata dureen kun ammas baay'ee bal'aadha. Yeroon qurbaanaa kami kan jedhu bakka sadiitti qoodneetu kan ilaallu. Kan jalqabaa yeroo qurbaanaa qorrobuudhaan dura jiru, kan lammaffaa immoo qorrobuudhaaf yeroo argamnu, kan sadaffaa immoo erga qorrobnee baanee booda of eeggannoo akkamii taasisuu qabnaa kan jedhudha kan ilaallu. Kanaafuu amma kan eegallu qorrobuudhaan dura maal gochuu qabnaa kan jedhuuti yommuu ta'u, warreen hafan immoo kutaattaanuun qabannee kan itti deemnu kan ta'u. Egaan qorrobuudhaan dura kiristaanii tokko maalummaa foonii fi dhiiga gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos faayidaa isaa hubatee kana booda beqqaa ani qorrobuun qaba, ani dhiigaa foon gooftaa koo nyaadhee dhuguu narra jiraata jedhee yeroo murteessu qorrobuudhaan dursee maal gochuu qabaa kan jedhu of eeggannoowwan sirna mana kiristaanaa keenyaadhaan ni jiru jechuudha. Of eeggannoo gaafa jennu qabxiin guddaan tokko asitti hubachuu qabnu sodaachisuu miti kun. Kiristaanonni sodaachuudhaan tola kan isaaniif kenname, kennaa godhee uumaan isaanii kan isaaniif kenne akka isaan irraa fagaatan osoo hin taane abbaan tolaa sun uumaan isaanii sun daandiin hin barbaanneen akka isaanii dhiigaa foonsaa kanan fudhanne taasisuufidha malee sodaachisuudhaaf miti. Sodaatanii akka irraa fagaataniidhaaf yeroo hundumaa kunnaaf hin ta'uudhaan akka dubbatan osoo hin taane kallattiitti uumaan isaanii jaallatu. Akkasumas immoo kallattiitti wanti kun jireenya bara baraadhaaf geessisuudhaan fudhachuu akka qabnuudhaaf sirni mana kiristaanaa keenyaa of eeggannoo nuuf kaa'a malee sodaachisuudhaaf akka hin taane sirriitti hubachuun dura jiraata. Daandii qajeelaadhaan taasisnee of eeggannoowwan kana eeginee kan nyaannee dhugnu yoo ta'e jireenya bara baraa argamsiisa. Faallaa kanaa immoo kallattiin taaneedhaan haala hin taaneen qulqulluu kan ta'e ulfaataa kan ta'e foonii fi dhiiga Kiristoos haala hin taaneen kan itti dhiyaannu yoo ta'e garuu qulqullicha akkuma dubbate akkuma darbadaallee isa dhugaadha ibidda bara baraattis nama gatuu ni danda'a jechuudha. Kanaafidha manni kiristaanaa keenya ijoolleen ishee kallattii sirriidhaan fudhatanii akka itti fayyadaman malee akka isaan ittiin hin banneedhaaf of eeggannoo kan keesse jechuudha. Kanaaf isa kana beekuun
nuufidhaa jechuudha. Jalqaba hubachuu kan qabnu of eeggannoowwan kun nu sodaachisuudhaaf osoo hin taane fayyina keenyaaf akka ittiin jiraannuudhaaf kallattii sirriidhaan dhiigaa foon gooftaa keenyaatti akka dhiyaannu akka nyaannu erga fudhannee boodas immoo akka uumaan keenya akka gammadutti keessa keenya jiraachisuu akka qabnuuf manni kiristaanaa keenya kana nuuf keessetti jechuudha. Kanaafuu of eeggannoowwan kana gaggabaabsinee qabxiiwwan arfan tokko ilaaluudhaaf yaalla. Kan jalqabaa kiristaanii tokko dhiigaa foon gooftaa keenyaatti dhiyaachisaatiin dura icciitiiwwan utubaa amantaa 5 barachuudhaaf hubachuu qaba. Isaan kana barachuudhaaf hubachuu qaba. Maaliifidha? Inni kan fudhatu qurbaanni kun maalidha? Amma deemee kan hin fudhachaa jiru qurbaanni kun maalidha? Kan dhiigaa foon gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos. Inni hoo akkamitti foon kaanuuf laate? Akkamitti dhiiga kaanuuf laate? Jalqaba cuubamaatu mucummaa koo argadhaa kana booda immoo foon koo dhiiga koo nyaadhaa jedhe. Indee akkamitti inni eessaa dhufe? Akkamitti foon namaa foon dhiiga namaa dhugna? Lakkii inni nama miti. Maalaree samiirraa kan bu'e ilma waaqayyoo foon keenya uffatee haadha keenya qulqulleetti dubroo maadaamirraa namas waaqas ta'ee argame. Ilma waaqayyoo gaafa jennu ilma waaqayyoo maalidha? Waaqayyoo tokkodhas sadiidhas abbaa ilma afura qulqulluu jira. Jenneesa kana walitti qabnee finnee hubannoo gaa argachuudhaaf maaltu nu barbaachisa? Icciitiiwwan utubaa amantaa 5 barachuun nurra jiraata jechuudha. Isa kana dhugaa dubbachuudhaaf baay'ooliin keenya yeroo baay'ee kana taasisii akkas godhii malee gara kanaatti hin barbaannu garuu kun hundeedha. Osoo kanan beekin osoo kanan baratin jaalala waaqayyoo dhiigaa foon gooftaa isaa kana nyaachuu qofa osoo hin taane dhuguma gaafa nyaannee dhugnu ilaalaame waaqayyo warreen dura jiranii gara gantaatti deebisee warreen amma jirruudhaaf immoo fayyina raawwate keessa dhiigaa foon isaa kaa'ee sokke. Akkamidha jaalala akkasii kun kan jedhu kana yoo hin barane ta'e tasuma nu galuu hin danda'u. Kana yoo hin beekne ta'e waaqayyoon jaallachuus hin dandeenyu. Maaliif hin beeknu waan ta'eef kaa? Osoo hin beekin waa tokko jaallachuu waanta hin danda'amneedhaaf beeknee jaallachuudhaaf jaala isaas immoo hubachuudhaaf kana barachuudhaaf beekuun nurra jiraata. Kitaaboleen mana kiristaanaa keenya dhuguma dhugaa dubbatu. Akkanachaadha. Kiristaanii tokko dursee icciitiiwwan kana barachuu qabu ni dubbatu. Timirta Hibbaatii yoo ilaalle dhiigaa foon Kiristoos osoo fudhatiin dursanii beekamuu kan qaban icciitiiwwan utubaa amantaa 5 isaan kanadha. Icciiti Sillaasee, foonummaa, cuubbaa, qurbaanaaf du'aa ka'umsaa jechuudhaan tarreessa. Icciitiiwwan kun barumsa dubbii amantaadhaan bal'inaan kan kennaman waan ta'eedhaaf nutis asuma chaayinaalii keenya daandii jireenyaa irratti hojjenneerraa ol deebitanii achi jalaa barumsa dubbii amantaa jalaa boqonnaawwan jiran sana warreen hin baranne jiraattan barachuu dandeessu. Icciitiin Sillaasee tokkummaa fi sadummaa waaqayyoo kan itti barannu, foonummaan nama ta'uu ilma waaqayyoo, cuubbaan immoo lammaffaa dhalachuu keenyaa, qurbaanni immoo kanuma amma dubbachaa jiru kana qulqulluu foonii fi ulfaataa dhiiga Kiristoos akkamitti nuuf kenname gooftaan keenya akkamitti hundeesse akkamitti akka nyaannu wantoota muraasa kaa'a. Kan xumuraa immoo namni kan hundumaa raawwate du'aa ka'umsa akkamii kaa'a kan jedhu cita du'aa ka'umsaati. Namni raawwanne hoo du'aa ka'umsa akkamii kaa'a kan jedhu kana ibsaa jechuudha. Innaa isaan kana jalqaba beekuun baay'ee itti barbaachisaadha. Kan lammaffaa immoo gaabbii galuudha. Gaabbiin egaan lammaffaa dhalanneera jenneerra cuubbaadhaan waaqayyo gooftaa keenyarraa uumaa keenyarraa Sillaaseerraatu namni tokko yeroo cuubamu ni dhalata. Erga dhalatee booda garuu namni kun baay'inni cubbuu hunda keenyaa walaa caalu malee eenyu cubbuudhaa bilisa ta'ee jiraachuu hin danda'u. Hundi keenya cubbuu ni raawwanna. Nu haa turuutii qulqulloota guyyaa har'aa fakkeenya nuuf ta'an abbootii keenyaa fi haadholii keenya seenaa isaanii baay'ee isaanii yoo ilaalle sadarkaa qulqullummaa sanarra kan ga'an cubbuun dalaganii afanii osoo hin taane cubbuu isaanii irraati yeroo hundumaa gaabbiidhaan ka'uu isaanii irraadha. Dhuguma qulqulloonni irra fakkeenyuuf ta'an Daawit laphee waaqayyoo kan jedhame qulqulluun Phexros waaqayyo mana kiristaanaa ishee jalqabaa irratti paatriyaarkii taasisuudhaan kan muude Phexros deebi'ee immoo hawaariyaa warreen duuka bu'aa warreen alagootaa taasisuudhaan kan muudame Phaawulos
fakkeenyota gurguddoo nuuf ta'u. Isaan kun hundumtuu cubbuudhaan kanneen kufan deebanii cubbuurraa immoo kanneen ka'anidha. Kanaafuu gaabbii galuun hundumaadhaaf kan kennamte carraatti lammiffaa dhalannudha. Yoo kanan taasiste eenyuyyuu mootummaa waaqeetti galuu hin danda'u. Namni gaabbii hin galle jechuudha. Kitaabni qulqulluus dhuguma kana dubbata. Qajeeltonni si'a torba ni kufu, torbas immoo du'aa ka'a. Qajeelaan tokko si'a torba kufee si'a torba du'aa kaa'adha qulqullisa lamuun. Innaa sirriimadha. Hundumtuun ma kufaa deebi'ee maal ta'a ni ka'a jechuudha. Kanaaf erga cuubamnee booda cubbuu ni raawwanna, eeyyee ni raawwanna. Cubbuuwwan kana qabannee immoo qulqulluu kan ta'e Kiristoosin gara qaama keenyaatti fudhachuu hin dandeenyu. Kun hin danda'amu. Qulqulluu wanta bishaan qulqulluu fidanii qodaa dhoqqeetti naqanii kaawwachuu hin danda'ama. Hin danda'amu. Jalqaba qodaa sana qulqulleessaniitu qulqulluu sana fidanitti naqu. Kanaaf qaama keenya qulqulleessine cubbuudhaan keessa keenya erga miiccinee booda qulqulluu kan ta'e Kiristoosin gara keenyatti fudhannee isa wajjirraan qaama tokko taanee jiraannaa jechuudha. Kun immoo kan argamu qulqullummaan kun gaabbii galuudhaanidha. Gaabbii akkamitti gallaa? Gaabbii gallaan kan jedhu wanta bal'aadha. Dhugaa dubbachuudhaaf asitti kaasuun xiqqoo rakkisaa. Haa ta'u garuu barreeffamaanis sagaleedhaanis chaayinaaliiwwan daandii jireenyaa karaa teelegiraamiidhaaf karaa yuutuubii yeroo darban kan inni daddargamu waan jedhaniif sanallee ilaaluun hubannoo guddaadha kan inni kennu waa'ee gaabbii irratti. Walumaa galatti gaabbii keenya qannoon abbootiin nuuf kennan raawwannee kadhannaadhaan hiikumsa erga nuuf taasifame booda gara qulqulluu fooniif dhiiga ulfaataa dhiiga Kiristoositti fudhachuutti dabarraa jechuudha. Namni osoo gaabbiin galiin cubbuu isaa wajjirraan nyaatu garuu qulqulluun Phaawulos akkuma jedhe carraan murtii mataa isaadhaaf nyaatee dhugaa jedhu sun ni qaqqabachuudha. Kanaaf manni kiristaanaa kan of eeggachiistu ilaalaa. Kan of eeggachiistu sodaachisuudhaaf osoo hin taane akkuma jalqaba kaasne murtii kanarraatii ijoolleen ishee akka fayyaniifidha. Tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 11 lakkoofsa 27 guyyaa darbe kan kaasne bal'inaan yoo laalle murtiin kun akka jiru nutti agarsiisaa jechuudha. Kanaafuu gaabbii galuu qabaa namni tokko dhiigaa foon Kiristoositti dhiyaachuudhaaf jechuudha kan lammeeffaa. Kan sadeeffaa immoo qulqullinadha. Qulqullina. Namni tokko gara dhiigaa foon Kiristoositti dhiyaachuudhaaf yeroo jedhu qulqullummaa qabaachuu qaba. Qulqullummaa maali? Qulqullummaa qaamaa. Qaamni namaa immoo gosa lamadha. Qaama fooniidhaaf qaama hafuuraadha. Nama yeroo jennu namni tokko dhaabbatee kan deemu qaama lamarraadha. Qaamni foonii bakkeerraa kan mul'atu, kan tuttuqamu, kan argamudha. Qaamni hafuuraa garuu qaama foonii kana keessa galee kan jiraatu, qaqqabamuus haa ta'u, mul'achuus kan hin dandeenye garuu jiraataa kan ta'e qaamni lammaffaan jira. Kanaafuu kiristaanonni gara qulqulluu qurbaanitti dhiyaachuu keenyaan dura qaama lamaaniinuu qulqullummaa argachuu qabna jechuudha. Qulqullummaa inni keessaa yookiin qulqullummaa laphee yookiin qulqullummaa hafuuraa kan jennu inni kun maalidha? Kallattii maaniikkaansaa fakkeessuu kan hin qabne jaalala waaqayyoo fi jaalala namootaa qabaachuudha. Fakkeessuu kan namatti qaamni kun hin mul'atu miti inni keessaa kun garuu fakkeessuudhaaf jennee akkam fakkeessinetti wanta mul'anidhaaf dhugaa kan ta'e qofaan jaalala waaqayyoodhaaf namootaaf qabaachuudha. Gara qurbaanitti dhiyaachuu keenyaan dursa namoota hundumaa jaallachuu, haaloo yookiin immoo qiimii kan jennu sana qabaachuurraa of fageessuu, laphee ofii keessaa kanneen akkasii kana balleessuu, kan mufachiisan dhiifama gaafachuu, akkasumas immoo wanteen jireenya kiristaanummaa nu gargaaran kan akka fakkeenyaaf gad of qabummaa kana qabaachuudhaan argamuun barbaachisaadha. Isaan kun keessumattuu jaalalli bakka guddaa qaba. Amma isaan tarreessine kun bu'aa jaalalaadha. Waaqayyoon jaallachuudhaaf fi nama jaallachuu. Dhugaa dubbachuudhaaf hundi keenya osoo jaalala qabaanneetu jaalalli qofti gaafa jiraattu isaan kaan gadi kanneen jiran hundumtu ni raawwatamu. Kanaaf jaalalli bakka guddaa qabdi. Sirna kana godhi harka kee akkasitti dhiqadhu bishaaniin saatii ammas soomi isa kana caalaa isa dhugaa dubbachuudhaaf saboota waaqayyoo keessa keenya keessaa kan ka'u jaalalli jiraatennaan wanti hundumtuu sanatti taane raawwatama.
kanaaf jalqaba isa dhugaadha jaalala qabaachuun baay'ee haa cimuyyuu malee waa'ee jaalalaadhaaf kadhachuun garuu baay'ee salphaadha yoo waaqayyoon kadhanne waaqayyo ni nuu kenna barbaaduu qabna kadhannees immoo kan dhiisnu osoo hin taane yeroo hundumaa jaalala akka waaqayyo nuuf kennuudhaaf kadhachuu danda'u nu jiraata jaalalli yoo hin jiraanne yookaan dhiigaa foon gooftaa keenyaa fudhachuu naa turuuti fuula uumaa keenyaa dhaabbanne kadhachuun iyyuu wanta yaada'u miti waan tokko faayidaan hin jiru jechuudha jaalalan qabnu taanaan kanaaf qulqullichi Phaawulos akkas kan jedhe tokkoffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 1 yommuu ilaallu afaan dhala namaa hundumaa yoon beeke ilaala afaan dhala namaa hundumaa beekuun wanta guddaadha kanallee osoo hin beekeedha qulqullu Phaawulos kana qofa miti afaan ergamootaanis osoo yoon dubbadhe kana darbee kan ergamootaallee beekee isaa wajjiraanillee yoon dudubbadhe garuu jaalala yoon hin qabaanne an akka sibiila yoo rukkutamu iyyuuti jechuudhaan dubbata ilaala akka tsinaaxilii kosh jettuutanii jechuudhaan dubbata qulqulluun Phaawulos jaalalli hin jiru taanaan faayidaa hin qabu jechaadha hundumtuu jaalalli hin jiru taanaan inni lallabus faayidaa hin qabu inni baratus faayidaa hin qabu barumsi darbes bakka tokko malee hafaa jechuudha kanaaf jaalalli bakka guddaa qabdi kadhannaan jaalala hin qabne jedha kitaabni Zeenaa Sillaasee kadhannaan jaalala hin qabne durbummaan gad of qabummaa hin qabne faayidaan saamaadha jechuudhaan dubbata kanaaf jaalalli bu'aa wanta hundumaati jaalalli jalqaba wanta hundumaati wanta hundumaa jaalaan yoo eegalle hundumtuu ni ta'a kanaaf gooftaan keenya an akkan isin jaalladhe isinis walii keessanii wal jaaladhaa kan jedhu kana isa dhugaadha innumtu ofumaa jaalala akka nuuf laatu waa'ee jaalalaadhaaf kadhachuun barbaachisaadha qulqullina kana keessaa kana qabaachuu qabnaadha inni guddaan kan lammaffaa immoo qulqullummaa fooniiti gara qurbaatti dhiyaannugaa qulqullummaa kana lamaan qabaachuu qabna jenneerra kan foonii kun foon keenya maaliif qulqulleessina kan jedhu sababa guddaa qaba bakkee irraa kan mul'atuun qulqullummaa keessaadhaaf agarsiistuu guddaadha kanaafuu bakkeen keenya maal ta'uu qaba qulqullummaadhaan argamuu qabaachaadha kitaabni illee akkas jedha faarsaa 39 lakkoofsa 6 yoo dubbisnu aarsaaf kennaan jaallanne foon kee naaf qulqulleesseedha waaqayyo foon kee naaf qulqulleessi kanaaf foon keenya waaqayyoodhaaf qulqulluu ta'uu qaba mana qulqullummaa waaqayyootii kakuu haaraatti dubbatameera kanaaf qulqullummaa foonii eeguu qabna jechuudha qulqullummaa foonii kana gaafa jennu fakkeenyaaf rifeensa keenya akka sirna malkisaatti eeggachuu qeensa keenya akka sanaatti qorachuu qaama keenya guutuu dhiqannee qophaa'uu isaan kun kan raawwataman egaa sa'aatii soomuu eegalu dursineetu sa'aatii soomna kan jedhu gargarittiin kaasna sa'aatii soomuu eegalu dursine isaan kan raawwanna uffanni keenya miicamaa kan qulqullaa'e akkasumas irra keessaan immoo balee waliin uffachuu qabna yoo danda'ame guutummaan uffata keenyaa adii yoo ta'es baay'ee filatamaadha yoo hin qabaanne garuu ati adii wanta hin qabneef hin qorrobdu kan jedhu sirni mana kiristaanaa keenyaan jiru uffatuma qabaannuun qulqulleeffannee sanaan qorrobuu ni dandeenya argannaan garuu akka mushurraatti adii taanee mul'achuun baay'ee barbaachisaadha filatamaadhas kanaafuu irfaamoo of eeggannoo addaa jennee qabxiiwwan muraasaa kaasnu of eeggannoon addaa kun kan jalqabaa warreen gaa'ela keessa jiraniidhaaf jechuu dandeenya kiristaanonni warreen gaa'ela keessa jiran qulqulluu qurbaatti dhiyaachuudhaaf yoo murteessan yeroo dhiyaachuu isaanii guyyaa 3 dursuudhaan uffannaan halkanii isaanii tokko ta'uu qabu walirraa adda ba'uu qabu erga qorrobanii booda immoo guyyaa 2dhaaf of eeggachuu qabu kun kabaja qulqulluu qurbaanaa dhiigaa foon kiristoosiif qabaniin kana raawwachuu qabu kan lammaffaa dhiironni dargaggoonni qorrobuudhaaf yoo murteessan abjuu halkaniidhaan dhangala'aan qaama saalaa keessaatii kan ba'uun yoo qoraman guyyaa sanaaf qorrobuu hin danda'anii haa ta'u garuu guyyaa lammaffaatti dhiqatanii qulqullaa'anii qorrobuu hin danda'u. Obbolaawwan shamarran yeroo abaaboo ji'a isaanii dhiyaachuu hin danda'an qurbaanatti dabalataan qophaa'anii osoo jiranii akka tasaa yoo itti dhufellee kanas dabarsuu qabu qorrobuu hin danda'anii. Kan itti aanu soomadha. Soomni qulqulluu qurbaanatti dhiyaachuudhaan dura yoo xiqqaate sa'aatiiwwan 18 soomuu akka qabnu sirni mana kiristaanaa keenyaa bal'inaan kaa'a.
Sa'aatiiwwan 18 kun sa'aatiiwwan itti gidiraa gooftaa keenya halkanii kamisarraa qabame hanga jimaata sa'aatii 9 lubbuunsaa foonsaarraa adda baatutti sa'aatiiwwan jiran sana Kiristoos sa'aatii kana keessatti beetlee sa'aatii 9 tattachaadha dhugaatii dhangaggaa hadhaawaa dhamdhameera. Gidiraawwan kana hundumaa keessa darbeechaadha. Afaan saadhaan maal tuqeera dhugaatii hadhaawaa sana dhamdhameera Kiristoos. Inni guddaan sitti kanaallu kanadha. Nutis maalidha? Nyaata nuti nyaannu sa'aatiiwwan 18 booda qaama keenya wajjirraan tokko waan ta'uudhaaf afaan keenyatti maaltu dhaga'ama? Dhamdhamni hadhaawaa nutti dhaga'ama. Yeroo kanatti dhagaa fooniif dhiya Kiristoos kan fudhannu jechuudha. Maaliif? Kiristoos maal jedheera? Yeroo kanarraa nyaatanitti du'uu koo dhukkubbii koo kana kan hundumaa yaadadhaa akkuma inni jedhe yeroo kanatti maal yaadannaa dhukkubbii isaa du'a isaanii yaadannaa yeroo afaan keenya hadhaa'u immoo dhugaatii hadhaawaan nuuf jedhee dhuge sana yaadachaatu qorromnaachaadha. Kanaaf kiristaanni tokko haala kanaan sa'aatii 18 soomuu qabaadha. Fakkeenyaaf sanbata kiristaanaa ganama isaa lamatti namni qorrobu tokko sa'aatii meeqarraa kaasee soomuu qaba? Gaafa sanbata duraa jechuudha. Guyyaa keessaa sa'a 8 kaasee soomuu qaba jechuudha salphaadhumatti sa'aatiiwwan 18 lakkaa'uudhaan. Sanaa olis soomuu hin danda'ama. Sirni kun garuu daa'imman hin ilaallatu. Daa'immanii fakkeenya duuka bu'oota Kiristoos warreen yaadaan daa'ima turanii waan ta'inaaf duuka bu'oonni gooftaa keenya akkasumatti nyaatanii qorroban gaafa jalqabaa. Sun garuu sirna miti. Kiristoos inni amala waaqummaa isaadhaan keessa isaaniitti nyaata sana balleessee afaan isaanii hadhaawweetti qorrotanii daa'imman garuu fakkeenya sanaadhaan waan qorrobaniidhaaf ganama nyaatanii xiqqoo turanii qorrobuu ni danda'u. Egaan walumaa galatti sirni qorrobuudhaan dura taasisuu qabnu isaan kana fakkaatu. Sababoonni nama tokko qurbaan irraa dhorkan hin jiru jenne yommuu ilaallu eeyyeen sababoonni ni jiru. Fakkeenyaaf amantoota irraa kan hafe eenyu kan hin cuubamin jechuudha. Callisee mana kiristaanaa dhufee qorrobuu hin danda'u. Yoo amanillee osoo hin cuubamin qorrobuu hin danda'u. Kun seera hafuuraa kan jennu Fetaa Nagestii boqonnaa 13 lakkoofsa keeyyata 13 lakkoofsa 54 yoo ilaalle ni arganna. Yeroo sirni qulqulleessaa eegalu kan hin argamne akkasumas dhaabbatee kan hin qaddasisne qorrobuu hin danda'u. Kunis achuma seera hafuuraa keeyyata 13 lakkoofsa 495 ibsamee ni jira. Sa'aatii soomaa sana sirriitti osoo hin soomin cabsee kan argame qorrobuu hin danda'u. Kunis achuma keeyyatamma lakkoofsa 12tti arganna. Keeyyata 13 lakkoofsa 12tti. Haaloo kan qabu keessaa hawwii ejjaa kan qabu akkasumas hawwii machii kan qabu qorrobuu hin danda'u. Bakkuma ammaa lakkoofsa 415tti ni arganna. Darbee immoo namni gaabbii keessa jiru tokko dhukkuba du'aaf geessisuudhaan yoo dhukkubsate gidduutti qorrobuu hin danda'a yoo jenne eeyyeen ni danda'a. Namoonni yeroo baay'ee kan ni gaafatu gidduutti du'uudhaaf kan isa geessuu jiraate ni qorroba. Namni kun erga qorrobee booda hin du'in yoo hafellee yeroo deebi'u gara gaabbiitti deebi'u isaaf hin jedhamu akka xumuretti isaaf lakkaa'ama jechuudha. Bakkuma ammaa lakkoofsa 505 yoo dubbisne ni arganna jechuudha. Kanaafuu gabaabinumaan maatiiwwan waaqayyoo sirna qurbaanaa fudhachuudhaan dura isaan kun sirriitti beekamu kanneen qaban waan ta'inaaf haala kanaatiin itti fayyadamuu dandeenya. Kutaattaanuun immoo kan qabannu kadhannaa yeroo qorrobuudhaan dura kiristaanota tokko sababoota kana warri namatti tarreessine kan hundumaa raawwate qorrobuudhaaf mana kiristaanaatti yoo argamu maal kadhannaa akkamii kan taasisu kan qabu. Keessumattuu dhuunfaa keenyatti yeroo qurbaanni gadi ba'u kadhannaa qorrobuudhaan dura taasisnu ni jira. Yeroo qorrobnee deebinee taasisnu ni jira. Akkasumas immoo erga qorrobnee booda kan taasisnu ni jira jechuudha. Kadhannaawwan kana qabanneetu torbeetta guyyaa taanuun deebina. Har'aaf asumarratti nu ga'u. Abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutis immoo kan dhageenyeen firiitti jijjiirree dhaaltuu mootummaa isaa akkatti taanu fedha uumaa keenyaa nuuf haa ta'u. Ameen. Galanni Waaqayyoof.